Somaaliyaa Maqdishootti akka ergaatiin jirtu gabaafamaatti jira. Waraanni Masriin gara Somaaliyaatti ergaatiin jirtu hedduu baay'inaan akka dhufaatiin jiru hanga ammaatti beekamaatti jira. Masrii waraana gugurdaa beekamoo akka misaayilaaf akkasuma kan gartee misaayila qolachuu danda'uu fi akkasuma kan xiyyaara gartee farra xiyyaaraatiin adda addaatiin kan beekame akkasuma teknoolojii adda addaatiin kan beekame gartee gara baharaatiin gartee gara Somaalee Maqdishootti akka ergaatiin jirtu gabaafamaatiin jira. Yeroo ammaa kana Somaaleen gartee waraana arganne jetteetiin akka lafa dhiitaatiin jirtu dhaga'amaatii jira. Waraanni Somaaleen argatte kun ganaa akka harka shabaab akka galaatiin jirullee dhaga'amaatiin jira. Somaalee Maqdishootiin waraanni seene kun Somaalee keessa shororkeessitoonni hedduu waan baay'ataniif waraanni Masriin kennite kun akka al-shabaab harka galuu dhaga'amaatii jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Itoophiyaanis tallisee hin taa'u jechuudhaan waraana isii daangaa cabsitee seenteetiin jirtiin hanga Somaaleelaandii hanga Puutlaanditti waraana Itoophiyaatiin Somaalee marfamtee akka jirtu dhagahameetiin jira. Asirraa hanga Maqdishoo gartee dikkoo makaa hin seenne akkasuma Somaaleelaandii fi akkasuma waraana Somaaleelaandii fi akkasuma waraana Puutlaandiitii wal qabate akkasuma hanga asii Somaalee gartee Somaalee doolotti waraanni Itoophiyaa guutuun guututti kontoroolee akka qabaatiin jiru harka jabinnaan waraana biraatis akka itti ergaatiin jirtu Itoophiyaan hanga ammaatti gabaafamaatii jira. Itoophiyaan karaa lafa jalaatiin Somaalee guutuun guututti yeroo ammaa kana gabaasaati jirti. Waraanni gaanfa Afrikaa kan Itoophiyaa Somaalee keessatti argamu yeroo ammaa kana Somaalee guutuun guututti akka kontoroolee qabeetiin jiru dhaga'amaatii jira. Somaalii gaanfa Afrikaa kan Somaalee keessatti al-shabaab Somaalee irraa eegaatiin ture sun yeroo ammaa kana waraana yoo xiqqaate waraana 7,000 akka gahatu dhaga'amaatii jira. Waraanni 7,000 kan Itoophiyaa Somaalee keessatti argamu sun lafaa fi namallee waan beekuuf biyya san keessatti akka dhaabbate waraana isaa kaasiitiif kachiitiin akka wal qabatee Somaalee guutuu kontoroolee jiru akka dhaga'amaatii jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu yeroo ammaa kana qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Akkasuma Masriin itti rafuttiin jirtu Itoophiyaadhaaf gama ollaa isii yookaan gartee gara Suudaanii fi Suudaanii kibbaatis dhatteetiin akka waraana buufattu kadhattee dhabdeetiin akka jirtu dhaga'ameetii jira. Masrii yeroo ammaa kana gubattee Itoophiyaa karaa kamiin waraanuu feela jettee mijaa'uu fi dhabuus Somaalee keessatti waraana buufattee Itoophiyaa mokkoruu akka jariibaa jirtu dhaga'amaatii jira. Itoophiyaanis kana taa'ee ilaalu jechuudhaan guutuu Somaalee kontoroolte akka qabaatiin jirtu gabaafamaatii jira. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Oduun qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Oduu biraa qabannee isinii dhufnutti nagaan naa turaa isiniin jecha. Yeroo ammaa kana Masriin bifa adda ta'een waraana isii sochoosaatiin jirti. Waraana sochoostee gara daangaa Somaalee sochoosaatiin jirti. Bahara guutteetiin gartee markaba irratti gartee feetee meeshaa waraanaa gurguddaa ka farra xiyyaaraatii fi akkasuma farra gartee taankii adda addaatiin kan ofirraa qolatu jechuudha. Meeshaa adda addaa gurguddaadhaan gara Somaalee gartee Maqdishoo seensisaatiin jirti. Masriin dubbii hammeessaatiin jirti. Shororkeessaa taatee gartee uummata shororkeessaa godhaatiin jirti. Somaalee keessatti uummata shororkeessaa feeti. Somaaleen dirree shororkeessaa ta'uu deemti jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana Masriin bifa adda ta'een waraana isii sochoosaatiin jirti. Waraana ga'umsa qabuu fi waraana akkasuma waan adda addaatiin meeshaa adda addaa teknoolojii adda addaatiin kan beekfame gartee beekame sochoosaatiin jirti jechuudha. Bahara gartee markabatti feeteetiin gara Somaalee Maqdishootiin seensisaatiin jirti. Dhiyeenya kana tanaa wajjin gartee yeroo lama seensiftee amma xayyaara lama booda akkasiin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin gartee Masriin Somaalee keessatti shororkeessummaa uumaa jirtu. Qarqaarsa Somaalee osoo hin taane badii Somaalee balleessuu fi badanii balleessuu waan ta'u natti fakkaata. Xiinxaltooti gisee ilaaltu dubbii kana keessatti gartee Somaalee keessatti dirree waraanaa Somaalee keessatti waan ta'aatiin jiruuf dirreen qumaaraa Somaalee keessa waan ta'aatiin jiruuf Somaaleen gartee waraanaan saaxilamtii waraanaan miidhamtii Somaaleen duraanuu gartee uummata waraanaan miidhamaatiin ture jechuudha.
ammas daranuuyyuu gartee Soomalee keessatti waraanni babal'ataatiin jira jecha akkasuma gartee Masriin kabajaa fi yookaan rakkoo bishaan isiitii fi jecha Soomalee keessatti dirree waraanaa godhaatiin jirti shororkeessummaa uumaatiin jirti akkasisiniin jecha kabajamtoota Masrii wanni isiin deemaatiin jirtu yeroo ammaa kana bishaan kanallee bishaan Abbayyaa kanallee fudhachuu osoo hin taane isiin tuni haaloo Itoophiyaa tana bahuudhaaf naannoo adda addaa naannoo ollaa isii guutuu keessa deemteetiin gartee kadhataatiin jirti jechuudha hanga Suudaaniin baatu hanga gartee Suudaan jubbaa gartee Suudaan kibbaatiin baatutti deemtee gartee hanga kadhattu takkatti jalaa didan malee milkaa'uu fi dhabe malee jechuudha warra irraa milkaa'e keessatti waraana buufataatiin jirti jechuudha akka Eertiriyaa akka Soomalee keessatti waraana buufatteetiin gartee Itoophiyaa tana mokoruu jariibu jirti jechuudha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa garuu uummanni Itoophiyaa rakkoon inni qabu tokko yoo qabu taate rakkoon nu qabnu Itoophiyaa keessaa wallageettiin hin jirtu namuu sabaaf sablammiidha beer sabii kajansanii akkasitti wal qoqqoodee namuu jiraatu jira kun ka biyya isaa dhiiseetiin ka Itoophiyaa matanaayyuu dhiisee Masrii deeggaruu jira kun ka Soomalee deeggaruu jira biyyituu isaatu tunoo akka cabduu ka barbaadu jira kuni maaliif akka ta'e garuu naaf hin gallee beekuus hin dandeenye wanni deemaatiin jiru yeroo ammaa kana qilleensi biyya keessaatii fi biyya ollaatiis akkasuma naannoo adda addaa Oromiyaa yookaan haasa'u gartee Itoophiyaatti bakka adda addaa irraa qubatti qabutti jiran jechuudha qubatti qabu kana immoo ka qolannuun tokkummaa keenya ka Itoophiyaatiin Itoophiyaa beeresabii kana gartee ummata sabab sablammoota Itoophiyaa kana guutuu hammatamee ka jiraatu yookaan nami tokko yookaan sabi tokko yookaan nami tokko biyya takka yookaan ofirraa dha'ee deebisuu waan hin dandeenyeef biyya keessa waliigalteen jiraachuu qaba wallageettiin jiraachuu qaba sablammoota adda addaatiin waliigalteen maltattaa'uu qaba akkasisin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa yoo kun hin jiraanne miidhaan uummata irra ni gahaa yookaanis akka saba tokkootitti yookaan akka gama mootummaa qofatti dubbiin ilaallamtu ta'a yookaan gartee miidhaan biyya keessa deemaa shororkeessummaan biyya keessa deemaa jirutu babal'ataatiin deema balansi waliif ta'eetiin gartee hanga uummata yookaan mootummaa kana bakka sochoosuu hunda gahuu waan danda'uuf kanaafuu tokkummaa keenyaan biyya keessatti gartee waliin socho'uun dirqama keenya jechuudha. Gama biraatiin ammoo Soomalee gartee Masriin Soomalee waraana seensiftee akkasitti gartee waraana Soomaleedhaan markaba meeshaalee gurguddaa gartee farra xiyyaara waan adda addaa kanaan guutuu ka heera isaa eegate seera isaa eegate gartee waan hunda biyya adda addaa irraa dhufe meeshaa waraana gurguddaadhaan ka teknoolojii adda addaa qabu jechuudha achiin gama Soomaleetiin seensisaatiin jirti. Seensisuun isii kuni Soomalee qarqaarsuu osoo hin taane Soomalee dirree waraanaatiif saaxiluudha Soomalee miidhaadha akkasini jechuu kiyyaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkasuma aktiivistooti Soomaalotaasis akkasuma jechaatiin jiran jechuudha yeroo ammaa kana waraanni Soomaliyaa keessatti deemaatiin jiruu fi waraanni gartee Soomaliyaa keessa buufamataan jiru shororkeessitoota fi yookaan akkasuma saaxiltoota waan adda addaa rakkoo hedduudhaaf saaxila jechuudha. Miidhaa uummata isaaniitis irra gahaa akkasuma waraana gama lamaanuu kama irra gahuu garuu miidhaan hedduu irra bal'aa Soomaleen akka miidhamtu laazima wanni sun shuwa waan ta'eef maaliif dirreen kumaara waan Soomalee keessa taa'aatiin jirtuuf uummanni gartee isii keessatti waraana buusaatiin jirulleen wanni isii bahus yoo waraanaan gargaare malee waan biraatii miti garuu Soomaleen dirree shororkeessummaa yookaan dirree gartee waraanni irra geggeeffamu kumaarri kun irra geggeeffamu wal waraansi irra geggeeffamu waan taateef namni miidhamu dirree maysiiti jechuudha. Akkasumas jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyas miidhamu jechuu osoo hin taane namni waraana seenee inuma miidhama waan ta'eef biyya keessaa fi biyya alaati yookaan biyyi teenya guututti dhibbaan dhibbatti sabaaf sablammiin Itoophiyaa wallageettee tokkummaadhaan rakkoo as deemtuu fi uummata Itoophiyaa kan sarbamu guutuu ofirraa qolachuun dirqama isaaniiti jecha. Waan kana ta'ee fi akkasuma gama biraatiin gama Eertiriyaatiinis wanni qoqqotaa wayii numa jirti waan ta'eef kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin ammaa tana Itoophiyaa irratti deemaatiin jirtu hedduu dubbii fokkasaadha ammas dubbii hedduu gammachuu hin qabne giseen kunillee gisee hedduu jajjabduudha gisee gartee namni yookaan tokkummaadhaan biyya isaa yookaan waliigaltee takka biyya keessa shororkeessummaan takka dhabamtee namni kun hundi waliigaltee walii mallatteessee yookaan waliigaltee waa'ee dhaaba kophaa fiiddee wal waraantu tanarraa bilisa waan ta'anii waliigaltee tokko mallatteessitee as deebimtee yoo biyya fiitiin tokkummaa waliin dhaabbatte
hedduu Itoophiyaan ni dandamamti jennee yaadna. Garuu yeroo ammaa kana sablammii Itoophiyaa keessaa kana kanatti faca'e kana keessaa akkasuma akka biyya biraatii ammallee quba Itoophiyaa qabaa jiran kana keessaa naannoo adda addaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana marfamtee namummaan Itoophiyaa deeggaruu Itoophiyaa raacha fagaatee taate malee gandi ollaa isii guutuun Itoophiyaa bifa biraatiin ilaalaatiin jira jechuudha. Kanaafuu tokkummaa keenyaan Itoophiyaa keessatti akka sochoonu wanni kunillee aangoon gartee yookaan